Ayyeena shamaa akkam jirtu hordoftoota xiyyaa hundumti keessa nagaa keessanii arraan kana gaa wanta baay'ee isin ajaa'ibu tokkodha kan inni isiniif qabadheetti dhufe waan irra baay'ee isiniif qabadhee dhufe kunis immoo baay'ee tokko itti gammaddu isinitti tola jedheetti yaada. Innis maal yoo jettani yeroo darbe barsiiseetiin ture jechuudha. WhatsApp irratti namni meeseejii keenya akkamittiin hatuutii danda'a wanta nuun nama wajjin haasofne keessaafilee akkamitti keessaa hatuutii danda'a kan jedhu isin barsiiseenaan baay'een keessan jaallatanii turtan jechuudha. Guyyaa irraa kana gaa wanta sana hundumaa kan isinii fi qullufuutii danda'u jechuudha yookiin immoo qulfii mataa keessanii kan itti godhachuutii dandeessanii amma kun akkuma addanatti argaa jirtanii meeseejii tokko innaa nama wajjin haasoftanii WhatsApp keessan irra roogaltan jechuudha. Paaspoortii mataa keessanii kan itti guutan isin gaafata jechuudha. Kanaaf egaa paaspoortii kana immoo isin qofaadha kan beeku waan ta'eef eenyuyyuu WhatsApp keessan keessa cabsee seenuu hin danda'u jechuudha. Guyyaa irraati kaastanii egaa WhatsAppiin koo hinatama jettanii homaa waa tokko yaaddoftan jechuudha hordoftoota xiyyaa. Kunoo paaspoortii isin beektan duwwaa gaafa galchitanii bifa kanaatiin gara kanaa isin ergaa. Kunoo egaa akkuma argaati jirtanii wanta nama tokko wajjin haasoftan paaspoortii malee namni kamiyyuu seenuu isin jalaati hin danda'u jechuudha. Kanaaf egaa har'a isinitti agarsiisa. Kanaaf hanga xumuraatti na waliin ta'a haala bareedaa ta'een isinitti agarsiisan jedha. Garuu isa dura waayee tokkoon isinitti machuudhaaf yaadee jira jechuudha. Innis immoo viidiyoo ani gadhiisaati jiru gidduu kana jechuudha. Baay'een isaa namoota biraa naaf ga'a hin jiru jechuudha. Kanaaf egaa wanti isin naaf gootaniif sheeriif like gochuudhaan please sheeriif like gochuudhaan deeggaraan isiniin jedha. Amma siistemii xiqqoo sirratutti jechuudha. Kanaaf egaa namoonni baay'ee viidiyoon isaaniif gadhiisaati jiru argaa hin jiranii daawwachaas hin jiran jechuudha. Wantoota baay'ee isaan fayyadu wantoota hedduudha kan isiniif gadhiisaati jiru. Kanaaf sheeriif like gochuudhaan qofana deeggaraan isiniin jedha. Okay, applicationin arra isinitti agarsiisu gaa applicationii tokkotu jira jechuudha. Applicationii kanatti fayyadamtaniitudha kan isin WhatsApp keessan security godhatan yookiin immoo eenyullee akka cabsee seenuu hin dandeenye kan isin ittiin godhatanii WhatsApp keessan kan isiniif eegu locker for WhatsApp chat kan jettu ishee kana jechuudha. Play Store keessattidha kan isin argattanii locker for WhatsApp chat kan jedhu isa kana kan WhatsApp jechuudha. Applicationin kuni kana buufattaniitu gaa kan isin itti fayyadamtan jechuudha. Amma haala hojii isaatiin isinitti agarsiisa. Jalqaba gaafa bantanii kan inni isiniif banu jechuudha. Kunoo gaa akka instaalii gootaniini. By the way warri Play Store keessan isiniif hin hojjenne yoo jiraattanii linkii isaa viidiyoo koo jala isiniif kaayetiin jira. Homaa waa tokko yaaddeenaan isiniin jedha. Kunootti gaa jalqaba bifa kanaan isiniif bana jechuudha. Applicationii kana keessa yennaa isin seentanii saniin booda paaspoortii kan mataa keessanii kireetii gochuutii qabdu jechuudha. Kanaaf paaspoortii dijiitii 4 yookiin immoo wantoota 4 kireetii gosu jechuudha. Fakkeenyaaf waan ta'eef kunoo dijiitii 4 kireetii godhee isinitti agarsiisa. Achi booda amma confirm your 4 digit passcode ka jedhu kana ammas erga deebitanii koodii keessan ni galchitu jechuudha. Kunoo gara kanaa isin fida. Achi booda emailii barbaadanii iddoo kanarraati emailii barbaadan ni filattu jechuudha. Emailii barbaadan galchitu. Kunoo emailii isin gaafata jechuudha. Emailii ma tokko calluma jettanii galchuutii ni dandeessu jechuudha. Emailii qabdan keessa. Achi booda kunoo save ka jettu jirti. Save ka jedhu kana cuqaastu jechuudha. Kunoo ennaa isin save gootanii enable ka jettu isin gaafata jechuudha. Enable kana ennaa isin cuqaastanii gara kanaadha jechuudha kan inni isin fidu. Achi booda go it ka jettu kana cuqaastu. Achi booda kunoo isa kana barbaaddu jechuudha. Locker for WhatsApp app kan jettu ishee kana jechuudha. Locker for WhatsApp app kan jettu ishee kana ennaa isin barbaadanii argattanii al tokkootiif cuqaastu. Kunoo ishee kana dhuftaniiti onii gochuutii qofaadha jechuudha. Kunoo akkuma kana on ka jedhu ennaa isin cuqaastanii kunoo gara kanaa isin fideeti jira. Wanta hundumaayyuu xumurtanii jirtu. Amma WhatsApp keessanii security gochuu qofaadha jechuudha. Kana gochuuf egaa amma kunoo iddoo kanarraa jechuudha. Kunoo mallattoo pilaasii kana ennaa isin cuqaastanii kunoo gara kanaa isin fida yookiin gara WhatsApp keessanii isin fida waan ta'eef fakkeenyaaf nama irra deddeebiidhaanii wantoota iccitii garaagaraa haasoftan sana aga nama meeqaatiyyuu baay'inaan jechuudha. Karaa WhatsApp nama wajjin haasoftan hunda isaaniiyyuu filachuutii ni dandeessu jechuudha. Kunoo gaa lakkoofsa isaanii ni galchitu jechuudha. Lakkoofsa isaanii barreessitanii osoo hin taane al tokkoo fi yennaa isin profaayilii abbichaatti cuqaastanii fakkeenyaaf kun lakkoofsa kootii miti. Lakkoofsa kana al tokkootiif yennaan calluma jedhee cuqaasu inni kan inni na fidu
gara kanaatti jechuudha gara qulfii kanaatti naaf daddabarsaati deema jechuudha. Kanaaf innaa application kana keessa seentanii mallattoo pilaasii jira mallattoo pilaasii kana cuqaastu jechuudha. Achi booda profaayilii nama barbaadani sana al tokkootiif cuqaastu jechuudha. Ammas al tokkootiif ni cuqaastu kunoo qulfii itti godhaatii deemaa jira akkuma argaa jirtan iddoo kanarratti. Mallattoo qulfii itti godhaatii deema. Kana jechuun eenyullee WhatsApp koo keessa seenee namootaan qulfii itti godhe kana seenee meesejii walii wajjin dhaasee ilaaluutii hin danda'u jechuudha. Kunoo galchaatiin jira jechuudha. Aga nama barbaadanitti galchuutii ni dandeessu jechuudha. Kunoo amma qulfii ta'eeti jira. Application kana keessaas nan ba'a jechuudha. Ba'eetiin jira amma oomaa waa tokko wanti na yaaddessu hin jiru jechuudha. Amma WhatsApp koo keessa deemee yoon cheekiitti godhe kunoo WhatsApp koo naaf hin banu jechuudha. Kunoo paaspoortii na gaafata. Paaspoortii amma walii wajjin galchine sana yoon galche malee naaf hin banu jechuudha. Kunoo 356 kunoo galcheetiin jira. Kunoo gara kanaaf na fidee naaf baneeti jira jechuudha. Kanaaf bifa kanaatiin WhatsApp keessanii security godhachuutii ni dandeessu jechuudha. Kunoo akkuma argitanii wanta ani keessa seenu jechuudha. Kunoo paaspoortii malee seenuutii hin danda'u jechuudha. Warran paaspoortii itti godhe hunda isaanii. Kanaaf iccitiin nama wajjin haasa'ee dingata yoo man dogoggoree jechuudha. Bilbila koo lafa kaayetii deemee namni akka carraa bilbila koo keessa seenee karaa WhatsApp wantan haasa'ee arguutii hin danda'u yoo paaspoortii galchuuf keellee kunoo yennaan ni dogogoru. Iddoo kanarratti jala kanarratti mallattoo qe'ee itti ibsa. By the way fingerprintis ni hojjeta. Warri quba keessanii ashaaraa qollofattanii jirtanii al tokko qofa ashaaraatti innaas hin buutanii kunoo akka kanaatti ofii isaatiin right jedhee isiniif bana jechuudha. Amma ashaaraa ittiin kan inni banadhee kee jechuudha. Kanaaf application har'a isiniif qabadhee dhufe kana fakkaata jechuudha. Please like fi share osoo hin godhin hin beeyna. Torbee kanaan deeggaraan isin jedha amma siistemii xiqqoo sirratutti viidiyoon gadhiisaatii jiru namoonni baay'ee argaatiin jiran akkuma sila isinitti himuudhaaf yaalee egaan sa'aatii kana booda immoo wanta ajaa'ibaa wantoota baay'eedha kan isiniif gadhiisuuf qophaa'eeti jiru. Kanaaf na waliin ta'a na wajjin barnoota koo hirmaadhaan isinin jedha yeroo kan biraan wal agarraa. Ciao.